hayyuu warra Awurooppaa kan maqaan isaa Dr. Giidoo jedhamu akkana jedhe nuti warri Awurooppaa osoo yuunivarsiitiin Islaamaa fi beektonni Islaamaa jiraachuu baatanii silaa dukkana wallaalummaa keessatti kufnee hafna turree jedha. Yarfa illaahu alladhiina aamanuu minkum walladhiina uutul ilma darajaat. Isin keessaa jedha rabbiin warra sadarkaa beekumsaa kennama sadarkaa isaanii ol fuudhaa jedha. Ta'allam yaa fataa takun amiira walaa takun jaahilan tar'a hamiira. Yaa barattoota yaa dargaggoota baradhaa jedha. هجنا بياتاتو قالوا ولا لان تينا عروتا تكستو جدا حبي العظيم للمسيح عيسى عليه السلام قادني الى الاسلام جدا جال اللي قدان ان نبي الله عيسى المريم يوكان يسوع كريستوس كابو قرا اسلام امتنا في جدا بسم الله الحمد لله الذي جعل الاسلام نور الحياه والممات والصلاه والسلام على نبي الرحمه وعلى اله وصحبه ائمه الامه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسلام ما في بيكم سهريلو جماعة أولينكم إسلام من أمنتا بيكم ساتي الدنيا ننتي سبب إسلام ما دكنا كيس ساقر إفنا نتباتي أجيل فما قدتش بيكم سقوطو هرنا نقبل نفكير ساقبولا ربي سبحانه وتعالى آياتون نجل كبا إندي بوسي وأنما جايبو إقرأ جلو وآي برنوتا رتتي يفتو ميها إلالو سورة العلق آياتون نجل كبا بوفمن تقر عنق شني جها ما لرتتي يفتو وآي بيكم ساتي اقرأ باسم ربك الذي خلق دبسي مكا ربي سي أومتين مكا ربي وهند أومتين ربي المان نمال يجي اتتار رأومي جدا ربي أمس وان علمنا ما هم بين إسان برسيسي جدا جتشون بيكمسي إسلام ما كيستي بكا قدا كان قبولا الدنيا تون سببين إسي واللالم ما جلاغر إفتي التنباد توق إسلام ما قواتشو دان بيكمس إسلام ما رغتشو دان هيو ور أوروبا كان مكان إسا دكتور جيدو جدا وكنا جده نوتي ور أوروبا osoo yuunivarsiitiin Islaamaa fi beektonni Islaamaa jiraachuu baatanii silaa dukkana wallaalummaa keessatti kufnee hafna turree jedha. Sana keessaa wanti nu baraare nuti ilmaan teenya gara yuunivarsiitii Islaamaa yookaan Arabatti ergachuuf barsiifachuudha jedha. Ummanni Islaamaa gaafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergameen booda qaroominaa fi beekumsa guddaa keessa turan. Ummanni Awurooppaa ammoo waggaa jaarraa kudha lama duratti wanti isaan ittiin beekaman darki eejii ture bara wallaalummaa jechuudha. Wallaalummaa san keessa wanti isaan ittiin turan islaamummaa dhabuu isaaniiti. Kana jalaa bahuudhaaf ilmaan isaanii gara yuunivarsiitii Arabatti ergachuu turan. Ergatanillee achitti barsiifatan. Bifa saniin dukkana wallaalummaa of keessa haari'anii darki eejii san ofirraa cabsan beekumsa argachuu danda'an. Sababbiin Quraanni kitaaba beekumsa guutuu hir'ina of keessaa hin qabne waan ta'eef. Hadiisonni ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam hundi isaaniitu iyyuu maalinni jennaan beekumsa. Kanaafuu walumaa galatti islaamummaan beekumsa waliigalaa kan hunda of keessatti hammateedha. Kanaaf Rabbii subhaanahu wa ta'ala iqraa jedhe. Jecha kana keessa dubbisi jechuu keessa icciitii guddatu jira. Namni tokko gaafa waa dubbise dhugaa wayii hubachuu danda'a. Dhalli namaa hundi kanaafuu yoo dubbise gara daandii qajeelumaa fi sirriitti dhufuu danda'a. Amantii dhugaa wajjii wal baruu danda'a. Kaaliqa tokkochaa wajjii wal baruu danda'a. Ergamaa Rabbiitiin Rabbi subhaanahu wa ta'ala akkana jedhee jira. Suuraa Muhammad ayata 19 irratti Rabbiin beeki jedheen fa'alam beeki gabbaramaan dhugaa Allah tokkochaan alatti kan jirre beeki jedheen. As keessa maaltu jira? Beeki jechuun asitti Rabbiin Nabi Muhammad barsiisuu keessatti argama. Waan si ajaa'ibu ergamtoota hundaayyuu ni barsiifaman. Fakkeenyaa fi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yoo fudhanne isaan nama barreessuu fi dubbisuu hin dandeenye turan. Kana jechuun nabiyyii ummiyyii jechuudha. Isaan waa takka illee hin beekne Rabbii fidee Quraana isaan barsiise. Akkaataan Quraanni ittiin barsiifame kallattii malaayikaa Jibriil giddu galummaa godhate. Jibriil alayhi salaam Quraana Rabbi biraa fidee Nabi Muhammad barsiisaatiin ture. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaara Hiraa keessa taa'anii achi keessatti Rabbii isaanii gabbaran turan. أشتي ملائكان جبريل أشتي سانت تلفه هجوتي سان كبه اقرأ بس اقرأ شده إسان كبه جنان دبي رسول ربي مال ترد ما أنا بقارئين برا ما دبسوا دن دومتي سبب بين برا نجت شولا اتدى دبي وجه كسي سان رات راوتني دبي إسان كننيف ما أنا بقارئين إسان واتك اللي دبسوا بريسوا سندندال إنه ما يو
bara sana keessa araboonni dubbisa beekan persentiin isaanii baay'ee xiqqaadha. garuu rasuul rabbii keessa sallallahu alaihi wasallam warra barreessus dubbisus hin dandeenye keessa tokko turan. Sanumaa wajjin rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana kana mu'jizaadhaaf fidee isaan irratti buuse. Kana gochuun maali? Mu'jizaadha. Isaan barreessuuf dubbisuu hin dandeenye irratti quraana buusee qoma isaanii keessatti rabbi subhaanahu wa ta'ala quraana kana walitti qabe. Kan isaan barsiisan isaanii guddichi Jibriil yookaan Gabriel jedhama. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى بر قرآن كان ملائكة قدج جبريل جدمت رب رافده إسان برسيسي جدا سنبود إسانيس إلمنا ما كان نبرسيسا أك إلمنا ما دكنا كيسا باهو داف إلمنا ما يو براتي يو دبسي وان فده إرقهو دنده namoonni caarraa dubbisuu fi akkasuma barachuu argatan har'a bakki isaan addunyaa keessa jiran bakka baay'ee olaanaadha. Kanaaf rabbiin ammallee quraana keessatti suuraa Al Imraan sadarkaa beekumsi qabooyyii wal qabatee yeroo dubbatu ayata 18 irratti akkana jedha. Shahida Allahu annahu laa ilaaha illaa huwa wal malaa'ikatu wa ulul ilmi qaa'iman bil qisti jedha. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa jalqaba irratti tokkochummaa ofii isaatii ragaa bahe. لما فارتي وري توكچما ربي رغابه ملائكوت ترد صدفا رتي وربرتني هبتني ادام بافتن علماء غبر ما دغ ربي مليا كنجري رغابه ني جرن كييتا كن كيساتي قبطي سدي تو يود بتمي توكفا رتي كن توكچما ربي رغابه ربي سبحانه وتعالى يسب توكچما سكا رغابه لما فارت ان جنانني ملائكوت صدفا رتي وربيكم سكنبه أكما ربي سبحانه وتعالى قرآن كيستي أما اللي دبته ورد بيكم سقبني في إنكم نول كتاين هجدا ولين كتان أكا ولين كتاهم نيوفما ساتي دي بي دبته رقا والفكات ربي سبحانه وتعالى أما اللي دبته ورد بيكم سقب صدركا لساني والآنا كتهما يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات isin keessa jira rabbiin warra sadarkaa beekumsaa kennama sadarkaa isaanii ol fuudhaa jira akkuma san warri addunyaa kana keessa sadarkaan isaanii ol fuudhame beektota islaamaati ulumaa'ota rabbi sadarkaa isaanii ol fuudhe bakka biratti ammoo ummata kana keessa warri akkaanana sodaatu ulumaa'ida jedhe rabbi subhaanahu wa ta'ala ofitti aansee dubbate ajaa'iba warri akkaan rabbi sodaatu eenyu jedhee dubbate ulumaa'ida jedha علماءنا ملء دالتو تنبيوتات سببين وروت صدركا بيكم ساكن نمانيدا بيكم سي كنافو صدركا علمنا ما كان الفود علمنا ما كم يجو بيكاته نلتو إركم لالتين بودا برتي كان بروفيسور كان مناجر كان بايلتي كان أموت يو بيكم سدد داك النمودن دا كنافو صحابة كيسا علي بن أبي طالب كان جدا العلم خير من المال ما لك كان بري كان وانت تعالوا مالي جدا بيكم ساجدا إن الرجل لا يولد عالما وإنما العلم بالتعلم جد عبد الله بن مسعود علمنا ما كن جد بيكات عالمة هندلتو بروفيسورة هندلتو إرجملة تيبودا براتها جدا إمام الشافعي وانجل علمنا ما كناف دام سيروق مال جدا تعلم يا فتى تكن أميرا ولا تكن جاهلا ترعى حميرا يا براتوت يا درجاجوت برات داجدا hoggana biyyaa taatu garuu wallaalaan ta'in harroota tiksituu jedha ergaan as keessa jiru maalinni namni yoo hin baranne gabraa ta'a jechuudha kanaafuu ilmi namaa hundi akka baratu akeekkachiisa ammallee waan ajaa'ibaat akka dubbata imaamu shaafiyyi rahmatullahi alayhi dubbii ajaa'ibaati fi dubbii dinqisiisaa akka dubbata man araada ad-dunyaa fa alayhi bil ilmi wa man araada al-aakhirata fa alayhi bil ilmi jedha namni abbaa qabeenyaa ta'uu barbaadullee barachuu qabaa jedha رجاء أما اللي ما جدا نمني أموت آخرت اللي ملكاو بربادو برشوق أباجدا علي بن أبي طالب وأنجر أما اللي من كان في طلب العلم كانت الجنة في طلبه جدا ومن كان في طلب المعصية كانت النار في طلبه جدا نما بيكون سبر بادو جنة ربي تسبر بادا جدا نما أمو معصية راوتو عذاب ربي تسبر بادا جدا كنافو البنا ما كن بديء الرافقاتي waaqwachuutti gaafa dhihaate kaaliqa isaa wajjii walii kala safuu eeggata hammeenya baqata hawaasa ijaaraa garaagarummaa balleessa ammas hidhannoon isaa kaaliqa wajjiin taha kanaafuu beekumsi ilma namaa dukkana keessaa baasee gara ifnanatti fida aqiidaa sirritti fida karaa dhugaa irra dhaaba kaaliqa wajjii wal barsiisa hojii gaarii akka raawwatu duudhaa yookaan safuu eeggatee hawaasa wajjiin gaarummaadhaan ilaalcha bareedaa akka wajjiin jiraatu taasisa kanaafuu beekumsi kun waan fageenya irraa barbaadamu
وان علمنا ما كن شعراب وسيا كمان لقات تعرف برا دالو متي كنافو برچودن برسيسا إسا دقيفتشودن وادبسودا وانبرتا ومالي وانا كان نرقمو متي كناف علمنا ما برچو قبا كناف تلون أما كيو براتت جيرة مودنداو وان بدار أوجو دنداو قبرم ما جلابه دنداو كالك أوجي وليقلو دنداو نمون الدنيا هنا كيس أدب بسان الدون إساني بوا بدار قتني جرن نمون وسون دب بس نقدر سلام ما تروح عندك كارا قالوا نمون دب بساني هو بتاني قدر سلام ما تروح عن بايدا حكينا تكون سني فودا هيون تكو مكايس سادة قدو كتابة تكو بريسة تري قرون كريستانا تري إرجع سلام ما تروح دبي أجايبا دبت حبي العظيم للمسيح عيسى عليه السلام قادني إلى الإسلام جرا جال اللي قدان أن النبي الله عيسى المريم يوكان يسوع كريستوس كابو قرأ إسلام ما تنفيد جرا سببين أنا أفريقيا يوكاد الدل أن قرأ إسلام ما تنفيد تكو كتابة مشافة كل جرا مودا جرا يسوع معلوم ما إساء أصود بيسو قرو إني كجيل فمن إساء قرأ إسلام ما تنفيد جرا أجائب كان يجون إني دبسة شرّا كان أرجته نمون يكاسو ما دبساني قرأ إسلام ما تروح الدول دائما حتى الدنيا كيسة بيكم تيجور قدها كبن الدون إساني ما تي إسلام كيسة تدلني عبد الرحيم غريني فرشوني دندسان أني تكا شرّا إسلام ما قرأ إسلام ما تني دفجره هذه اللي هم بيكو جرا قالوا أصوه يادين دفع كتاب دبسة قرأ إسلام ما تروح جرا أكاسو مسي يوسف استيسي داعي قدها بي أمريكاتي إني دور كيسي ترى كيسي تأوجينو يو إنس دبسه هبته غير إسلام ما ترفي دل قديشي الدنيا كنافي داندي كجيلو ما تي دبسو كيس إيشتي تجرا هبتشو أكناف رب سبحانه وتعالى إقرأ جده إقرأ جدّو إيشتي قدّا أبكي ساكب يا حواسة كينيا كناف نمني دبسه شهرا كبا أكو مشاينا جتّو nama tokko osoo dooniidhaan galaana gubbaa deemu akkuma carraa ta'eetu osoo biduruu irraa galaana keessatti kufe carraan isaa qurxummii qabatee bahuudhaa jedha. Kanaaf ati yoo dubbiste carraa qabda. Quraana qo'adhu dubbisi addaan baafadhu wal bira qabi kamtu caala kamtu sirriidha kamtu rabbii wajjii walitti nama dhiyeessa kamtu rabbi irraa nama fageessitee dhugaa fi soba addaan baasuu ni dandeessa akkasumas waan guddaa addunyaa kanaaf gumaachuu ni dandeessa kanaaf haa barannu haa dubbisnu daandii dhugaa addaan haa baafamnu isiniin jedha wassalaamu alaikum warahmatullah.